gammachuu gaddatti hin jijjiiramne. Namni yoo dhalatu ni gammadama. Gaafa awwaalchaa garuu gaddatu uumamaa. Foon uffata lubbuu ta'us ni du'a ni gatama. Lubbuuf gammadamus foonitti gadda dhaga'ama. Kan namaa akkasii kan Yesuus garuu adduma. Mee waa'ee isaan xiqqeessee irraa waa hima. Nama namoomsuuf namoome malee innoo duruu jiraam ta'ee sagalee har'as bara baraan isuma isa galee iddootti nu deebisuuf harka namaatti galee gad of deebisee barachuun akka waan wallaalee mucaa ta'ee dhalachuuf ayyaana isaan namarra bulee du'anuuf moo'achuuf seeran of takaalee namni jiraachuuf darbuu dadhabnaan ulaagaalee hojjatee deebii kennuuf isa seerri ittiin nu lole furmaata ga'aa laachuuf ofiin ofitti malee namaaf ulfina isaa dhiisuun isatti tolee hojii fayyinaa fi xabaasuuf dhalachuun deemsa eegale. Dhalate foon uffatee ulfina isaa olitti gatee garaa namaa keessa buufatee mucaa ta'ee mul'atee oolee bulee guddatee rakkina namarraa miireeffatee baratee gaaffis gaafatee akka namaattis jiraatee qoramees qormaata moo'atee dhugaa hubachiisuufis bartoota fo'atee ni barsiisee dhugaan qalbii qaree cubbamaafis cubbuu isaa maaree nagaas baay'isee mana isaatti goree ni boqochiise ni gammachiise kan dhukkubni darare nyaachisee obaasee kan hiyyummaan daare hiiketti gadhiise kan seerri isa abaare ni barsiise dhugaan qalbii qaree cubbamaafis cubbuutti isa maaree nagaas baay'isee mana isaatti goree ni boqochiise ni gammachiise kan dhukkubni darare nyaachisee obaasee kan hiyyummaan daare hiiketti gadhiise kan seerri abaare. Kan afuura hamaan gugguufe kan ba'aan itti ulfaatee kukkufe kan abdii kutee jireenyatti karra cufe kan dukkanni haguuge ifaan itti dhufe oolee bulees kaayyoon dhalachuusaas namaaf ife. Kanaaf kan kana fakkaatan raawwiin agarsiisaa qalbii dukkanni haguuge dhugaa barsiisaa jireenyi isa qofa akka ta'e amansiisaa dhugaadhaan hojii sobaa diigee bittinsaa ifatee afuura hamaa iyyisiisaa cubbamootafis cubbuu isaanii dhiisaa of calaqqisiise akka ta'e fayyisaa egaa ni dhalate kan jennu isa. Kanaaf kan kana fakkaatan raawwiin agarsiisaa qalbii dukkanni haguuge dhugaa barsiisaa jireenyi isa qofa akka ta'e amansiisaa dhugaadhaan hojii sobaa diigee bittinsaa ifatee afuura hamaa iyyisiisaa cubbamootafis cubbuu isaanii dhiisaa of calaqqisiise akka ta'e fayyisaa egaa ni dhalate kan jennu isa. Waaqaaf lafarratti maqaan fayyinaa isa qofa inni duraan duraati hangafa uumamni isaan dhufe isa diriirse waaqaaf lafa wanti hunduu ni darba isa qofatu hafa. Kanaaf kan isa yaaddannu dhalachuu isaan dhalanne isaan abbaatti araaramne isa keessatti gulaalamne isaan du'a baraaramne isaan jireenyatti waamamne isaan birmaduu baane isaan boolla du'aati yaane isaan jiraatoo taane. Dhalachuu isaan dhalanne isaan abbaatti araaramne isa keessatti gulaalamne isaan du'a baraaramne isaan jireenyatti waamamne isaan birmaduu baane isaan boolla du'aati yaane isaan jiraatoo taane. Kanaaf gammanneen gaddinu jiraannee du'an duunu bakka qabna godoo kana keessaas yoo baanu foon du'us lubbuun ni jiraatti homaan taanu qaama haaraa uffanna kan baraan ittiin jiraannu rakkinni gidiraan ni hafa gaariidha biyyi dhagnu. Beelaa fi dheebuun hin dararamnu balaa fi waraanaan hin waqaramnu ho'a abidda bara baraan hin waxalamnu keenya qoonni jireenya kanaaf kan gammannu dhalachuu Yesuus Kiristoosis kanaaf kan yaaddannu gammanneen gaddinu jiraannee du'an duunu bakka qabna godoo kana keessaas yoo baanu foon du'us lubbuun ni jiraatti homaan taanu qaama haaraa uffanna kan baraan ittiin jiraannu rakkinniif gidiraan ni hafa gaariidha biyyi dhaqnu. Beelaa fi dheebuun hin dararamnu balaa fi waraanaan hin waqaramnu ho'a abidda bara baraan hin waxalamnu keenya qoonni jireenya kanaaf kan gammannu dhalachuu Yesuus Kiristoosis kanaaf kan yaadannu galatooma.